kutaa lammaffaa Adobe Premiere Pro qabadhee isiniif dhufe. So akkuma yeroo darbe ibsuudhaaf yaaletti Adobe Premiere Pro software ittiin viidiyoo garaagaraa edit goonu jechuudha. Editara jechuudha. Hayyee Adobe Premiere Pro keenyaan banneeti. Ergasii gara setting isaatti seennee yookaan feature isaatti seennee akkamiin erga bannee booda project kanarratti waa hojjennaa jechuudha. Akkamitti project rename goona yookaan name goona. Ergasii file location isaa arganna. Ergasii akkamitti effect tokko yookaan effect garaagaraa video effectoota video transmission ta'uu danda'a, text garaagaraa akkamitti irratti daana, video akkamitti cut goona jechuudha. Video kana akkamiin murraa kan jirudha. So interface kana nuuf jalqabarratti yeroo bannu samboota project keenya kan ni project banuu dandeenya, kan duraan jirus banuu dandeenya jechuudha. Ni project mee uumnu jechuudha. Hayyee ni project kanaaf mee maqaa haa moggaasu. Akka argaa jirtan gara gubbaa kana deemnee neemiin hin kannamnee fi neemii tokko mee itti haa moggaasu. Maal haa jennu first haa jennu jechuudha project keenya kanaaf. Ergasii isa option lama dara jiru location nu garsaa jechuudha. Browse kana irratti click jenneeti. Ergasii iddoo faayilii keenya nuuf taa'u jechuudha. Location documentii keessa godhuu dandeenya, desktop irra godhuu dandeenya. Fakkeenyaaf desktop irra haa jiru. Asitti folder tokko jira. Folder mee kabiraatti haa uumu. Folder maqaan isaa maal jedhamee create haa godhu kan biraa jechuudha. Iddoo faayilii kiyya hunnaaf taa'u. Maal jedhee rename haa godhu. Renaming godha. Hayyee mee folder kana maqaa isaa maal haa jiruun kaddoo haa jiruun. So kadda haa ganjiin booda faayilicha kana select godhaa jechuudha. Folder kana select folder jiini. Sanboota maaltu jira jechuudha. Option itti aanu kan biraa render jechuudha. Kanaaf Nvidia graphics barbaachisaa jechuudha. Kompiitara kun garuu Nvidia graphics hin qabu jechuudha. Graphics kan biraallee hundaa sanboota kun time display maal ta'a jechuudha. Time code mara dhiiftan kanas audio samira dhiiftan kan asitti sanboota akkuma jirutti dhiifne okay jennaan jechuudha. So maal godhaa jira amma jechuudha. Projectii maqaan isaa first job create godhaa jirra jechuudha. So Adobe Premiere Pro 2021 irratti project tokkoon hojjechuu deemaa jechuudha. Projectiinis maqaan isaa first job tokko. So kana jechuudha. Interface isaa kana display nu godhaa jechuudha. Kun laa jirtan iddoo afurii jira jechuudha. Projectii keenya kanarra iddoon jalqabaa kun maal jennaan source monitor jennaan jechuudha. Isa jalqabaa kanaan itti aanu kun ammoo program sequence jennaan kan itti aanu kun ammoo iddootti faayila keenya create goonu timeline sequence jennaan. Kun ammoo iddootti faayila keenya import goonu jechuudha. Iddootti faayila keenya import goone jechuudha. Kana jechuun akkaataa itti import goonu isin garsaa jechuudha. Asirratti faayila keenya upload goona jechuudha. Desktop irraa ta'uu danda'a. Hard disk kompiitara keenya illee ta'uu danda'a jechuudha. Yookaan USB irraa ta'uu danda'a. Iddoo itti import goonu faayila keenya jechuudha. Asii jechuudha. Kana jechuun maal jenna jechuudha. Media file yookaan project manager jechuudha. Asirratti double click jettan san boodame faayila upload gootu fakkeenyaaf download keessas document keessas ta'uu danda'a jechuudha. So mee ammaan viidiyoo keessa galee faayila tokko upload godhu jechuudha. Fakkeenyaaf isa Cristiano Ronaldo yookaan mee upload haa godhu isarratti double click yookaan open jaan jechuudha. Faayila kiyyan upload godhuudhaaf. So maal godha jechuudha importing file nan jechuu message. So akkuma argaa jirtan asitti maaliin argate jechuudha. Faayila tokko import godhee jechuudha. Akkuma argaa jirtan viidiyoo kana import godhee jira jechuudha. So viidiyoo kana edit godhuu barbaade jechuudha irra. Mee akkaataatti viidiyoo kana edit goonu waliin haa ilaallu jechuudha. So ergaan viidiyoo kana argadde booda viidiyoo kana isaan keessa source file irraan keessa erga sichirratti edit godhuu danda'a yookaan inni lammataa immoo sequence time or sequence laan achirratti edit godhuu danda'a jechuudha. Amma viidiyoo kana garasitti drag godheemi sanboota viidiyoo kana iddoon barbaade cut godhuu ni danda'a jechuudha. Viidiyoo kana akkuma argaa jirtan jalqaba irraan gadumaatti viidiyoo garagaraa agarsiisaa jechuudha. So paartii tokko amma viidiyoo kanarraa cutting godhuu fadee haa jennu. Paartii tokko mureetiin paartii sana edit godhuu barbaade jechuudha fakkeenyaaf. Akkuma argaa jirtan viidiyoon kun viidiyoo deeqaa tokko sekondii 17 jechuudha. So isa kana mee cut godhu fakkeenyaaf mee viidiyoo kana isarraa haa eegalu. Mee gamana drag haa godhu. Hayyee ergaan drag godhee booda mee isarraa haa eegalu. Iddoo tokko irraa haa eegalu fakkeenyaaf. Iddootti amma Ronaaldo guddaan dhufee Ronaaldo xiqqaa kana harka fuudhu. Achirraa haa eegalu jechuudha. Fakkeenyaaf amma akkuma argaa jirtan Ronaaldo kun dhufeeti Ronaaldo guddaan dhufeeti Ronaaldo xiqqaa harka fuudhaa jechuudha iddoo kanatti. Akkuma argaa jirtan iddoo kanatti maal hin jechuudha. Maarkii inni hin jechuudha. Asirratti cut godhii hin jechuudha. Jalqaba isaa kana haa ta'u hin jechuudha. Sanboota viidiyoo kana hanga dhufee xiqqoo harka fuudhee achi deemee sanboota namni biraa itti aanu eenyutu itti aanu dhufamee viidiyoo kana haa ilaallu waliin. Kana booda meenyu dhufa kana booda ziidaan dhufa jechuudha. Hanga ziidaan dhufee dhaabbatutti mee cut haa godhu jechuudha viidiyoo kana. Paartii kana qofa hin barbaade jechuudha. Akkuma argaa jirtan viidiyoo kanarraa.
So asitti immoo mark outiin jechuudha end line jechuudha. So viidiyoo kana achirraa eegalee hanga asittiin fadhaa jechuudha. Lafa fakkeenyaaf akkuma argartan hanga Roonaaldoo guddaan dhufee Roonaaldoo xiqqaa fuudhurraa eegalee hanga Zidaan dhufee dhaabbatutti jechuudha. Paartii kanaan fudhachuu. So viidiyoo kana diraag godheetiin as fidaa jechuudha. Achirratti kilik jettanii gamana diraag goota. Akkuma argartan viidiyoo kana diraag naatee gara dhufee jechuudha. Akkuma argartan iddoon kun iddoo itti edit goonu jechuudha. So viidiyoo kanaa fi amma audio kana bakka lamatti baasuun barbaadee haa jennu. So maaliin godha isa kana diraag godha jechuudha. Akka sirriin naa mul'atu imeejiin viidiyoo kiyyaa kanaa mul'atu jechuudha. Samboota saawundii kana asirratti right click jechuudha viidiyoo kana irratti. Viidiyoo kanaan fi audio bakka lamatti right click samboota linkii jechuun isin mul'ataame batanii kanatti click jechuudha. Viidiyoo fi audio bakka lamatti naa baasaa jechuudha. Idan linkii audio kiyya kana qophatti. Naa beeksisa samboota maaliin jaa jechuudha. Gubbaarra diimeetiin clear jaan jechuudha. So audio maal godhu audio kiyya ofirraa dhaamsa jechuudha. Viidiyoo qofaan barbaade jechuudha. So stepin takka kana jechuudha akkataatti audio ofirraa delete goone yookaan namni audio andoo ajennuuni booda haa deebinu viidiyoo bichaan fudhachuu fedhe audio dhiisee humna as laabbatanii kun isin mul'ataa batanii kana qofaan diraag godhicha haa jechuudha. Yeroo sana maali audioon ni hafa dhiifama viidiyoon ammoo gara naan fidaa jechuudha. Akkuma argartan argitanii viidiyoo diraag godhiin gara naan fidaa garuu audioon hin jiru. Akkuma argartan audioon hin jiru viidiyoo qofaan diraag godhee gara naan fidee jechuudha. So kana jechuudha viidiyoon kiyya step lamaan jechuudha karaatti viidiyoo qofa jechuun so kana jechuudha. Haayimi erga kana goone booda erga kana firaayim log out godha sorry samboodame amma viidiyoo kana argannee haa jennu. Viidiyoo kana kamtu argannee jechuudha jalqaba irra galtanii ooltan hanga Roonaaldoo guddaan dhufee Roonaaldoo xiqqaa dubbisuu irraa eegalee hanga Zidaan dhufee dhaabbatutti jechuudha. Taayimlaayinii kiyya kana jechuudha. Haayimi samboodame viidiyoo kana ilaala. Viidiyoo kana bakka lamatti muruu fedhe jechuudha. Hanga asittii fi hanga paartii dhumatti hafe kana jechuudha. Viidiyoo kana kora fedhe maal tasaan deemee jechuudha. Kana deemee raazer tuul kan jettu kana mallattoo shiggiree kana fuudhetiin achirra geessee viidiyoo kana bakka lama muraan jechuudha. Diraag godheetiin achirratti kilik jaanii samboota viidiyoo kana maal godha tuuliin kun bakka lama naa muraa jechuudha mallattoon shiggiree kun. So samboota yeroo viidiyoo kana ilaalta iddoo lamatti baa jechuudha. Bakka lama muritti jechuudha viidiyoo kana. Clearing jaan paartii kana fadhe. So viidiyoo kiyya laata jechuudha hanga Roonaaldoo guddaan hanga Roonaaldoo xiqqoo dubbisu. Paartiin kan irraa dileettee jechuudha hanga naan barbaadee haa jennu. Viidiyoo kiyya hanga naan barbaade. So ammallee yaada kiyya jijjiiruu hin danda'a jechuudha. So maal gochuun viidiyoo kana bakka lama muruu ni dandeenya jechuudha. Stepin itti viidiyoo tokko muruun kana jechuudha aandoo jenni booda deebi'aa jechuudha. Stepin itti lammata viidiyoo kana bakka lama muruu dandeenyuun isin garsaama. Stepin takkaffaan kada saniin stepin lammataa ammoo isin garsaa jechuudha. Step lammaffaan viidiyoo kana hanga asittiin dhaabuu fedhe haa jennu. So samboota maaliin godha hanga asitti yoo hin barbaade viidiyoo kana mallattoo diimtuu hojii dhuftan gamanatti cisitan jechuudha. Karas dhiibdan argartanii ofis dhiibdan hanga nan barbaade jennu viidiyoo hanga Zidaan dhufu osoo Zidaan dhufne bicha Roonaaldoo guddaan gisee Roonaaldoo xiqqaa dubbisu qofaan barbaade haa jennu. Samboota ittiin viidiyoo displee godhu waan fidu ilaalaa oolma. So maal godhe jechuudha paartii Zidaan sana irraa akkatti godhee paartii Roonaaldoo guddaa fi Roonaaldoo xiqqaa kan qofa naa fide jechuudha viidiyoo. So kana jechuudha step lamaan viidiyoo keenya kat godhuu ni dandeenya jechuudha takkaffaa raazer tuulii fayyadamnee yookaan mallattoo shiggiree sana bakka lama muruu dandeenya yookaan diraag godhuudhaan jechuudha. So amma handa waajooni viidiyoo kana mee guututti ilaala. Viidiyoo kana immoo akkuma argartan paartii lamatti muruu deema. Paartii lamatti muruu barbaade jechuudha. Maal gochuudhaaf viidiyoo kana bakka lamatti muree viidiyoo effeektii itti galchuun barbaade jechuudha. Amma ilaala viidiyoo kana paartiin takkaffaa kana paartii lammaffaa isa kaanii jechuudha. Akkuma argartan viidiyoo kun bakka lamatti jira jechuudha. So viidiyoo bakka lama jiru kana effektiin viidiyoo kana lamaan gidduutti galchuu fedhe jechuudha. Effektii keessaa tokko maali? Transitional effect kan jedhu viidiyoo transitional effect jechuudha. So isa kana gochuudhaaf maaliin godha? Viidiyoo kana asiin deebisa. Samboota maaliin godha? Effect irraan deema jechuudha. Effect jechuun garratti arganna jechuudha. As naannoo kanatti jira jechuudha. Isa kana diraagoonee yookaan info kana cinaa deemnee kilik jennaa jechuudha. Samboota optionii effect asii argannaa jechuudha. Akkuma argartan optionii effectetu argadde. Kana booda as keessa effectii garaagaraatiin qabaachuu akkuma argartan gargaatii kanatti viidiyoo effect, audio effect fi viidiyoo translatoriin qabaachuu. Viidiyoo transition irra deemee viidiyoo kana transition isaa haa jijjiiru jechuudha. Fakkeenyaaf transition 3D motion haa filadhu. 3D shimee siya kanarratti kilik haa juuni jechuudha. Samboota mee haa filadhu cube spin haa filadhu. Cube spin haa kilikiin jaa samboota isaan diraag godheetiin geessee viidiyoo kan lamaan jidduu galchaa jechuudha. Yeroo viidiyoo lamaan gidduu galchee viidiyoon kan effektii waan turuuf ilaalla walumaan ilaalla jechuudha. Samboota mee play jaanii argitanii kanaa jechuudha.
akkuma argartan viidiyoon maal jechuudha tiraanzishinii viidiyoo iddoo galti jechuudha meechaasisu sanboota ጊዜ ሮናልዶ guddaan kun dabre Zidaan gara tiraanzishina godha jechuudha akkuma argartan so kana jechuudha effectiin tiraanzishinii tokko kana jechuudha isin mul'ata ta'e pileesiin godhin gadi isin gartama yaaratti kana jechuudha tiraanzishinii so viidiyoo kan gartama maalumne jechuudha viidiyoo tiraanzishinii kireet goone jechuudha mee kan biraa maal isin gara jechuudha viidiyoo effektis jechuun kalara viidiyoo keenya kan jijjiiruu jechuudha mee isaan isin garta isaanitti kilik jaa viidiyoo effekt kan irratti kilik jaa sanboota batanii garagaraa jira mee kalar correction irraa adeemu kalar correction irratti kilik jaa sanboota maaliin godhachuu kalar balance kan jiru kana haa filadhu isi waan feetan gochuu dandeessa mee ana kana draa godhee sirratti haa godhachuu sirratti gizeen kilik godhee sana booda maaliin godhe viidiyoo kiyya kana irratti isaan achi draa godhee pes godhaanirratti double kilik jaa yookaan gara gubbaa deemee gara gubbaa samtii effect control jaanatti kilik jaa sana booda yeroo master gitan effect gargara viidiyoo kanatti idoon hin danda'a jechuudha fakkeenyaaf kalar irratti gaddeema jira jahanii deemtan as jemma kalar kiyya kana jijjiiruun fadhaa jechuudha gosa kalar jijjiirra red balance green hedduu jira jechuudha kayaamee isaanirratti kilik jaa jechuudha Yoonis kan jira balance kalar kiyya amma green godhuun danda'a red godhuun danda'a asti lakkoofsa dabaltanii jechuudha fakkeenyaaf 00 dha hundinuu kalar moodiin isaa hundi 00 fakkeenyaaf 50 godhee haa ilaaluu jechuudha maaliin godhee jechuudha midtoon green balance jeeti sanboota maal jechuudha kalara biraan afdaa jechuudha yookaan mee gaddeeme mid blue balance ajuun yookaan green ajuun kana okkeen jaanni exit godhatin jira jechuudha isaan jalqaba filee kana kan biraa ta'a filamee fakkeenyaaf green balance kan jirratti percentii 50 kan godhaa dhiisee kabraa godhe fakkeenyaaf red kanaaf ladhu highlight green sorry isaan irratti kilik jeeme fakkeenyaaf percentii isaa kanaa dabalu 0 tureemi dhibba haa godhu so maal godhe sileema kiyya kun amma green ta'a jechuudha akkuma argartan viidiyoon kiyya kun irratti effektiin dhufe maal jechuudha yeroo viidiyoo kana play godhu green ta'a jechuudha sileemii paartiin akkuma argartan so kanaa jechuudha akkuma argartan jechuudha viidiyoon kiyya kun lama ta'e jechuudha effektiin isa jalqabaatti effektiin isa biraa kan garagaraa ta'e jechuudha akkuma argartan so kanaa jechuudha hayya argitanii differensii so kana jechuudha effektiin tokko kana color correction kan jennu jechuudha chirratti color balance fedhetti so waan barbaadan filattanii yaaluu dandeessanii jechuudha so edit godhuu irratti viidiyoo irra deddeebiin fakkeenyaaf tekstii irratti dabalaa jechuudha option tekstii kanarratti kilik jaa ammoo tekstii kana draa godheetiin achirratti gaddiisaa jechuudha sana booda maal laaf jechuudha mallattoon asitti waan barbaade tekstii godhan fakkeenyaaf kaddaa tiibjee asirratti haa barreessu kaddaa tiib akkuma argartan kaddaa tiib jechuudha so akkuma argartan tekstiin kiyya kana yeroo display godhu maal arga jechuudha kaddaa tiib optionii jedhamu niin argaa jechuudha so kana jechuudha hayi kaddaa tiib kana amma edit godhuu barbaadan garanaas fiduu dandeessan duddubee viidiyoo irratti jalqaba viidiyoo irratti yookaan viidiyoo irrattis gochuu ni dandeessanii jechuudha hayi amma keenya isaan edit godhuu barbaade asuma akkuma jalqaba sana tekstii kan jiru akkuma argartan tekstii la kaddaa tiib jiru isinitti mul'atate as keessa galee jijjiiruu danda'a jechuudha foontii isaatis saayizii isaatis akkuma argartan foontii isaa saayizii isaas ni jijjiiramaa jechuudha capital letters small letters godhuu dandeenya jechuudha akkuma argartan capital letters small letters godhuu dandeenya jechuudha hayyee as keessatti amma isin boldis godhuu dandeessan so achiin jijjiiramaa jechuudha saayizii isaa guddisuuf xiqqisuus danda'amaa jechuudha so kanaa jechuudha akkuma argartan hayyee isaan irra deemnee kalarra isaatiillee jijjiiruu dandeenya jechuudha fakkeenyaaf kalaramee hamaa filadhu karaa barbaadan asirra deemtanii jijjiiruu dandeessanii jechuudha so kuni maal isin gaafata jechuudha practice godhuu isin barbaachisa jechuudha so okkeen jaan amma kalarsaa kun diimaa ta'a jechuudha diimaa waan hin filadhe so kanaa jechuudha akkuma argartan kaddaatu maal ta'e jechuudha diimaa jechuudha jalqaba adii ture jechuudha so kanaaf kan biraatti jechuudha wanni isin irraa eegamu bakka practice godhuu jechuudha so practice godhuu jechuudha yeroo practice gootan waa hedduu asirraa baruu dandeessan jeetiin abda addaa so kana jechuudha daawwattoota keenya viidiyoon har'aan tana qabadde isiniif dhufe paartii lammaffaa yookaan kutaa lammaffaa isa dabreerraa jechuudha so kana booda maal goone isa kana save goonaa jechuudha yookaan export akkamitti goonaa jechuudha viidiyoon so asirra deemeetiin faayilirra san booda export jaanii jechuudha export to media iddoo barbaachisu kana jechuudha erga edit goone booda akkamitti export goonaa jechuudha viidiyoon akkamitti arganna erga si asirra dhuftanii optionii garagaraa jira fakkeenyaaf maani warri muuvii fa'aa daleedan AVI fayyadamtan ayee anammaa kun yuutuubiidhaaf waan barbaadin h.264 kanaan filadhaa jechuudha isa waan feetan filachuu dandeessan jechuudha as keessatti immoo preset isaa maal jechuudha bitrate isaa jechuudha warri yuutuubii daleedan 180 HD jechuudha full HD filachuu dandeessan jechuudha ayee sanii fi kan biraa jira jechuudha option sanii
yoo kana goone maaltu dabalama jechuudha meegaabaayitiin isaa ni dabalama jechuudha ayyii mi'aanii kamaa filadhu maach short bisiree kajoolaa filadhu san booda meegaabiin isaa naa xiqqaatee jechuudha 8 soo mee kana haa godhu sana booda option asirra jiru kan biraa maaltu jira as rename godha jechuudha project keenya keenyaaf kaddaa hajuun jechuudha kun kaddaa jiin san booda saving jaan jechuudha so kaddaa .mp4 naataa jechuudha faayilchiyya so waan biraa tokko barbaachisu jechuudha ayyaas garuu bitrate hajaamu jira sana booda maal jenna export jennaan jechuudha xumuramee jechuudha ayyee export naa godhaa jira jechuudha projecting kiyya kun viidiyoon diit godhee xumure kana export naa godhaa jira jechuudha so hanga export isin godhe ni danni jechuudha ayyee erga export godhee xumure booda viidiyoo kana arguu dandeessanii jechuudha baneetiin isin garsaa jechuudha so kana jechuudha viidiyoon arraan tana qabadhee isiniif dhufe ayyee so ammas notification dhufe jechuudha successfully export ta'ee jira jechuudha so isaan minimizing godha isa kanaas minimizing godha san booda maal argata jechuudha folder kiyya kaddaa jetti jalqaba kiree godhe san keessa seeneetiin viidiyoo kiyya argaddaa jechuudha so viidiyoo kiyya renee maal godhe kaddaa jee isa kana haa jechuudha faayilii kiyya so amma isa kana bantanii yoo ilaaltan viidiyoo reef effektii itti daddaballe sana teekstii daballe sana ni argattanii jechuudha akkuma argartan kana jechuudha viidiyoon hayyee so daawwattoota keenya yoo viidiyoon kun isin tole like share subscribe godhuun dagatina kaddaa TV keessanii galatooma